Tole nagaa waaqayyo suniif haa baay'atu obboloota koo hordoftoota yuutuubii koo kan taatan hundumti keessan akkam turtu nagaa keessanii an obboleettiin keessan lafaan jiru iddoon jirutti nagaa guutuu irraa afaan qaba isa waaqayyo nagaa nuuf kenne guyyootaaf baroota nu lakkoofsise guyyaa kanaaf sa'aatii kanaan nu ga'e immoo waaqayyo galata ulfina guutuu haa argatu waaqayyoon gargaaramnee eegamnee tikfamneetu yeroo kana sa'aatii kana geenye kanaaf waaqayyoon hin galateeffanna. Waaqayyoon galateeffachuun eebbadha waaqayyoon galateeffachuun furmaata jireenyaa argachuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u yeroo baay'ee isuma biyya lafaa leellisna osoo hin taane ulfina waaqayyoo kana labsuunis baay'ee barbaachisaadha jireenyi keenya isa keessatti kan lalisu waan ta'eef ulmaa waaqayyo nuuf oolee dagachuun qabnu waaqayyo immoo yeroo hundumaa galateeffama yeroo hundumaa maqaan isaa hin jajama waan ta'eef galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akka carraa ta'ee mana kootii kutaa hirriba kootii koondiishiniin badeetu
nuteechisuu dhiisnan immoo alaabaan qilleensa fudhachaa jirra. Egaa yeroo kun yeroo boqonnaa keenya yookaan boqonnaa koo ture. Kanaaf immoo isin faana dabarsuudhaaf sagalee waaqayyoo waliin dubbifachuudhaaf isin faana qooddachuudhaafan dhufee jira. Isiniin jedha qilleensi kunoo akkana jira. Qilleensi alaa akkana jira. Bubbee qaba garuu waaqayyoo ulfaatu. Manni biraas jira garuu kutaa kootti kan natti tolu waan ta'eef kutaan biraa namatti hin tolu. Kana isiniin jedha obboloota koo waaqayyo immoo haala hunduma keessatti gaariidha. Qilleensi waaqayyoon uume qilleensi uumamaa baay'ee gaariidha. Qilleensi namtolchee kuni garuu hin ulfaata. Qilleensi namtolchee kama namtolcheeti waan ta'eef qilleensi akka biyya keenya lalistuu badhaatuu akka biyya keenya tokkollee hin jiru. Ishee waaqayyoon jaallatee qilleensa gaarii nuuf laatee qilleensa uumamaatiin ishee jiraannu. Waaqayyo ulfaatu biyya ambaa keessatti yookaan immoo iddoo jirrutti qilleensa namtolcheetiin kan arganu dhaloonni baay'een kan jiraatu mana keessa jiraachuun hin danda'amu, ala keessa jiraachuun hin danda'amu. Haa ta'uuti garuu amma yeroon kun sa'aatiin karaa galgalaa utti deemaa jira waan ta'eef kanaaf jedheetu xinnoo qilleensi alaa uumaan jedhu. Kanaaf isiniin jedha obboloota koodhaa. Egaa waaqayyo immoo biyya keenyas biyya nagaa godhee biyya gammachuu biyya eebbaa godhee biyya keenyatti nagaan nu haa deebisu. Kan akka biyya ofii hin jiru, biyya ofii badhaatudha, biyya ofii jireenya. Haa ta'uuti nuti garuu akka fedha foonitti warra deddeebi'u yookaan akka yaada foonitti warra deddeebi'u miti. Keenya biyyi kamuu nuuf biyya ambaatii ta'us immoo biyyi dhaloota keenya ishee waaqayyoon eebbisee nuuf kenneedha waan ta'eef ittiin boonna. Kanaaf waaqayyo immoo nagaadhaan hunduma keenya iyyuu karaa biyya keenyattis qilleensa biyya keenya qilleensa lalisaa sana keessatti qilleensa qulqulluu sana keessatti deebinee akka qilleensa urgaa'u sana fudhannu waaqayyo nu haa gargaaru. Haa ta'uuti immoo asitti illee homaan jedhu darbee waaqoo akka namoo isinuu beektu waan ta'eef danda'uudha. Isiniin jedha waaqayyo nu gargaara. Kanuma keessatti nu dandeessisaa keenya biyya keenyaaf waaqayyoodha kan dhaabatu, dhaloota keenyaafis waaqayyoodha kan dhaabatu waan ta'eef waaqayyoon baay'ee nu gargaara. Nutu gargaarsa waaqayyoo ofirratti beekuu dadhabe maleedha. Waaqayyoo karaa kamiin nu gargaaree nu wajjiniin ta'ee iddoo boqoo qabannee adeemuu hin dandeenye keessatti akka boqoo qabannu nu taasise. Waaqayyo nu gargaaree yeroo kana sa'aatii kanaan nu ga'e. Kanaaf yeroo hundumaa immoo waaqayyo keenya wajjin deddeebi'uun waaqayyo wajjin dubbachuun uumaa keenya wajjiniin deddeebi'uun gaariidha. Isiniin jedha obboloota koo. Namuu waaqa itti amanatu qaba waan ta'eef egaa waaqayyoon alatti waaqan alatti uumaa isaatiin alatti namni kan biraa hin qabu. Kanaaf isa nu uume immoo nuti waaqayyoon galateeffanna. Haala mijatu haala mijanne keessas gaafa dhaabanne kan nu jiraachisu waaqayyoodha, kan nu argamsiisu waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyoon galateeffannaa. Amantii kam keessa yoo jiraattan, iddoo kam keessa yoo jiraattan waaqayyo ulfina isaa kana labsaa. Waaqayyoon jajadhaa, waaqayyoon galateeffadhaa. Isiniin jedhaa galata keessa immoo eebbatu jira, galata keessa immoo furmaatatu jira, galata keessa immoo darbanii ce'utu jira, galata keessa immoo darbanii mul'achuutu jira waan ta'eef xinnaa qabnu irratti waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha. Argachuu dhabuu keessatti immoo waaqayyoon galateeffachuun gaariidha, barbaachisaadha, furmaata. Isiniin jedha yeruma waan nu ta'e qofa waaqayyo galateeffanna osoo hin taane, yeruma waan nu ta'e qofa waaqayyo jajanna osoo hin taane yeroo hunduma waaqayyoon galateeffachuudha. Maaliif waaqayyo qulqulluudha waan ta'eef, waaqayyo mataan isaa jabaadha, guddaadha, amanamaadha waan ta'eef argachuu dhabuu keessatti, rakkachuu keessatti, gammaduu keessatti, gadduu keessatti waaqayyoon galateeffama. Waaqayyo irratti hin gungumnu, yeroo hunduma waaqayyoon galateeffanne. Kanaaf waaqayyo wajjiniin deddeebinu isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyoon galateeffachuuf furmaata waan hundumaati. Fuula waaqayyoo deddeebi'uun furmaata waan hundumaati. Isa kana gaafa goonu immoo yaada keenya qullaadhaan yaada keenya qulleessinee fuula waaqayyoo deddeebi'uun gaariidha. Waaqayyo lafa duwwaa lalisiisa waan ta'eef, lafa gogaa gammachiisa waan ta'eef galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo ulfina isaa labsaa. Isiniin jedha sodaa waaqayyoo jala jiraachuun walii ofii jaallachuun egaa barbaachisaadha. Sagalee waaqayyootu nu ajaja waan ta'eef obboleessa kee akka mataa keetti jaalladhu nuun jedha.
yaada qullaadhaan fuula kee Waaqana dura deddeebi'idha. Waaqayyo jajachuun ulfina, Waaqayyo jajachuun eebba, Waaqayyo jajachuun furmaata waan ta'eef egaa Waaqayyoon ajajannu fuula Waaqayyoo deddeebinu keessa keenya qulleessinu siniin jedha obboloota sagalee kana dhaggeeffattani. Iddoo kamittuu qullaa'uun barbaachisaadha. Dhugaarratti dhaabatanii dhugaarra deemuun daandii milkaa'inaatiifis gaariidha waan ta'eef egaa afaan qofaan osoo hin taane keessa keenya barbaada Waaqayyo waan ta'eef keessa keenya qulleessunii anaaf isinirraa Waaqayyoon hin barbaada. Furmaataaf nu dhaaba, eebbaaf nu dhaaba waan ta'eef namni Waaqayyoodhaaf of qulleessa jireenyi isaa eebbifamaadha. Namni sodaa Waaqayyoo jala jiraatee Waaqayyoon sodaatu arraba isaa sodaa Waaqayyootiif of eeggatu ulfina qaba. Waaqayyo teessoo isaa irraa nu arga waan ta'eef aniif isin karaa garaagaraatiin wal yaaluu dandeenya, wal arguu dandeenya. Garuu Waaqayyo immoo keessa keenya yeroo hundumaa kan nu ilaalu Waaqayyoodha. Waaqayyo hunduma keenya to'atee ilaala. Fakkeenyaaf rifeensa dabbasaa keenya irraa jalqabeetu hanga qeensa miillatti Waaqayyo qoree nu beeka. Nuti garuu kan wal beeknu afaan keenya, fuula keenyadha. Garuu Waaqayyo immoo hiddaaf ribuu keenya qoree gargar baasee kan beeku nu gidduu jira waan ta'eef yeroo hunduma fuula Waaqayyo deddeebi'uun barbaachisaadha. Gaariidha siniin jedha obboloota koo. Wal jajjabeessuunis barbaachisaadha. Karaa garaagaraatiin wal jajjabeessuutu gaariidha. Warra kufee duuka deemaniitti kolfuu osoo hin taane, warra dadhabee duuka deemaniitti kolfuu osoo hin taane, warra karaarraa badee ilaalaniitti kolfuu osoo hin taane Waaqayyoon kadhachuuniif barbaachisaadha. Jajjabeessuun barbaachisaadha. Egaa jireenyi qullaa ummatti kan mijatu waan ta'eef Waaqayyo kan nurraa barbaadu jireenya qullaadha waan ta'eef kan kun nurraa barbaachisan isiniin jedha. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko waliin dubbifanna. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 35 lakkoofsa 1 irraa jalqabeen dubbisa. Maqaa Waaqayyootiin akkas jedha. Yeroon gammachuu akka dhufu himamuu isaa jedha. Sabni Waaqayyoo gammadoodha. Sabni Waaqayyoo saba abdii qabuudha. Sabni Waaqayyoo saba furmaata eeggatudha. Kanaaf Waaqayyo galata argatu isa abdii saba isaatiif laatu. Nan dubbisa. Lafti duwwaanii fi lafti gogaan in gammadu, lafti onaanis ililchee akka arfaasee in daraara, baay'isee in daraara. Gammadees in faarfata, ulfinni Libaanoon isaaf in kennama, suurran Qarmeloosii fi dachaa Shaaroon isaaf in dabalama. Ulfinni Waaqayyo gooftaa maccaas achitti in argama. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Harki dadhabee qabaatti kaasa, jilba mudhukes jabeessee warra garaa sodaa qabaniin jabaadhaa hin sodaatinaas. Kunoo Waaqayyo keessan ija baafachuudhaaf adabuudhaaf isin immoo fayyisuudhaaf gara keessan in dhufaa jedha. Yommus iji warra jaamotaa in banama, gurri warra duudas in saaqama. Yommus namni naaftii akka borofaa in utaala. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warri arrabni isaanii didaas gammadanii in ililchu. Duwwaa keessaa bishaanonni in ba'u, lafa onaa keessas bishaan burqituun in yaa'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaa abdiin Waaqayyoo gurguddaadha. Kakuu Waaqayyo nuuf galu kakuu gurguddaadha. Abdiin inni nuuf kennu abdii baay'ee gurguddaa kan ta'edha. Kanaafi Waaqayyoon galateeffachuun Waaqayyootti qabamanii abdiidhaan Waaqayyoon eeggachuun gaariidha. Iddoo ofii gadi dhiisuu dhiisanii Waaqayyo nu gatee nu dagate jechuu osoo hin taane Waaqayyo irratti of gatuun Waaqayyo irratti of kennuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'een